Biyya nagaa keessanii matiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo haaraatiin deebi'ee dhufeetan jira. Viidiyoon har'aa akkasinitti toltu shakkii tokkoyyuu hin qabu. Suura kanaan ture. Gara kanaatti akkamitti akka jijjiiruu dandeessan waliin ilaallaa. Isaa isinittiin baay'isu gara barnootaatti otoo hin deemin dura kan YouTube chaanala keenya faayaa taatan subscribe kan jettu tuquudhaan mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquun ol kan jedhudha kaawwachuutiin viidiyoon keenya tooraan akka isin qaqqabu taasifachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Kanas malees immoo gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegalla. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega Happy PixArt jedhu kan immoo Play Store irraa buufachuu hin dagatinaa. Goldiin isaa amma Play Store irra jira jechuudha. Karaa sana buufadhaan isiniin jedha. Kana malees immoo linkii isaa koomentii irra isiniif hankaa karaa sana buufachuu ni dandeessu jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Ani yeroo seentan kunoo akkanattiin isiniif ba'a jechuudha. PixArtiin yeroo akkanattiin isiniif fide kunoo asirraa mallattoo pilaasii yookaan mallattoo ida'u kanarra si'a tokko ni tuqxu jechuudha. Ishirra erga tuqxanii gara fuula itti aanutti isin dabarsaa jechuudha ofiinu. Kunoo gara fuula itti aanutti na dabarsee jira. Start editing jedha. Gara kanarraa immoo all photos kan jedhu kanarra isiniif fida. Ishirra si'a tokko ni tuqxu jechuudha. Ishirra erga tuqxaniin booda suura barbaadan sana ni fidattu jechuudha. Suura edit gochuu barbaadan sana itti ni fidattu jechuudha. An kanan barbaade suura Ilma Jawaar jechuudha. Gooticha Oromoo, qaxalee Oromoo Ilma Jawaar isa kanan barbaada jechuudha. Suura isa kana kunoo suurichumarra xuxxanii seentu jechuudha. Suurichumarra si'a tokko erga xuxxaniin booda inni akkanatti isiniif baasaa jechuudha. Kunoo sana booda achi ni siqtu jechuudha. Erga achi siqxanii add photo kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Erga add photo jettu kana si'a tokko tuqxanii alaabaatti fidattu. Alaabaa isaa immoo iddoo garaa garaarraa argachuu dandeessu. Fakkeenya Google irraa illee argachuu dandeessu. Search gootanii alaabaa Oromoo jettanii yoo seentan isiniif fida Google irraati. Iddoo barbaadan argachuu ni dandeessu. Facebook irras guute waan ta'eef dhabdu jedhee yaadu jechuudha alaabaa keenya. Sana booda akkattiin erga guuttaniin booda alaabaa isaa qofa erga itti baafattanii kunoo fuula irra ni keessu jechuudha. Fuula irra erga akkanattiin keessaniin booda kunoo asirraa achi ni siqtu. Kunoo erga siqxaniin booda blend kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Sana booda multiply kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu fixxan jechuudha. Erga akkanas gootanii kunoo asirraa mallattoo balleessituu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Sana booda ni baballeeffattu jechuudha. Iddoo biraa wanti tuqxanii hin qabdanii akka seeraan focus ta'ee mul'atutti ni baballeessitu jechuudha. Kunoo asirraa ni baballeessitu jechuudha. Kunoo baballeessaarraan jira. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin kunoo balleessitan jira. Asirraa ilkaanirraas xiqqoo kunoo ija irraas xiqqoo ishee fakkeenyaan isiniif fudhe malee suura keessan irratti haala ajaa'iba ta'eetiin hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo haala ajaa'ibaatiin kanattiin jechuudha. Ni miidhaga, baay'ee ni miidhagdi. Kunoo natti tolee jira. Haala ajaa'iba ta'eetiin suura akkas ture sana bifa kanaatiin godhachuu ni dandeessu jechuudha. Akkanatti waan dibame fakkeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda asirraa raayitiin tuqxu seef godhachuu qofaa jechuudha. Waan mana isin rakkisu hin qabu. Kunoo asirraa seefni gootu jechuudha. Kana malees immoo bullaala tokkos isiniif dabala. Kunoo akka sirriitti isiniif galu bullaala tokkos isiniif dabala jechuudha. Kunoo asirraa Google irraatiin argadde. Isinis immoo Google irraa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo kanattiin isiniif fiddi. Sana booda achi ni siqtu jechuudha. Erga siqxanii add photo kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Alaabaa ittiin fidattu jechuudha. Add photo irraa alaabaa barbaadan sana ni fidattu jechuudha. Erga fidattaniin booda kunoo kana qabdanii ni harkistu. Amma inni wal ga'utti kunoo wal ga'ee jira jechuudha. Sana booda achi siqeetan erga siqeen booda blend kan jedhu kanarraa multiply irraan kaawwadhaa jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin na miidhagee jira jechuudha. Kunoo bifa ajaa'iba ta'eetiin jechuudha. Haala kanaatiin hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon irraa akkasinitti tolte abdii guutuudha kanan qabu. Warroon haaraa taatan irra deebiidhaan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.
viidiyoo kana immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik tuqaa isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan koomeentii irra nuuf kaa'aa. Viidiyoon keenya kana fakkaatti hanga asiitti waan faana taataniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Next viidiyoo ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.